السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في هردفتوتا ماتي channel واي النورورا بجراتهم بجرانه دوتي إيجا كراكينيا أرانتنا مقالة بيا يمن مقالة سنة كيستي قد قداتو تي هنكارا موانا مقدسي سوتو تي من أورمون الدنيا هندر يرتي هنكارا مو الدنيا مرر يرتن قد كيسن غرا غراتين إبسجا يرتني Ega anis biya kana keessa waan hin jiruuf jecha maaltu waan kana booda jira jechuudhaan isiniif himuu dhufe haa ta'u garuu hedduu takana dhagame maaliif keessattuu jireenyi nuti jiraachuu jirru jireenya baqaati baqa yommuu yennugaa ormi teenya cinaa tokko guutuu baqatti finne nuti fakkeenyaaf anfaan hedduu nama gadisa maalif ummanni Oromoodha duratti irraa hanga amma biyya keessatti isin rakkata biyya namaa gisee dhufee isin rakkata jechuudha saniifu ijoollee arraantana maana hidhaa keessatti gubatee hunkaan ammoo arraantana gubatanii lubbuu isaanii dabre akkamitti akka gubatanii fi kanaan isiniif dhufe saniifu ijoolleen tun eega namni tokkolleen gisee baqatu biyya irraa gisee ba'u karaa seera qabeessaatiin biyyarraan ba'u jechuudha nama tokkotu karaa seera qabeessaatiin dhufa malee keessattuu warri yaman dhufu kun karaa seeraan alaatiin dhufa saniifuu karaa seeraan alaa dhufuu kanarratti baay'ee takka ga'ee jira eegaa mootummaan biyya kanaa nama qaqqabdee mana hidhaa nama geessuu eegalte ichi duraas nama qaqqabdee garuu kan jabeessee baay'ee takka nan honkaan nama baatii amma dabarre kanaa fi eegaa baatii kana seenee guyyaa torbannan kana honkaan ammoo guyyaa hanga kanatti hedduu baay'ee takka geessee jirti yoonni ijool dhabanii akka jaanitti saniifu eega wal dhaban booda nama qaqqabanii nama hidhaa jiranii saniifu nama hedduu qabanii warraan beekullee nama hedduutu hidhame saniifu eega hidhaman booda arraantana mana san keessatti ibiddi akka mootummaan jettutti ammoo isaaniitu firaasha qombulaan if qabsiisee if gube jaanii lubbuun namni tiresanii gaa if qabsiisee namni if gubullee waan jiru ijoolleen ammoo gisee dheenee gaafannu ijoolleen boombii nurra darbanii boombiidhaan nu gubanii yookaan ammoo boombii nurra darbanii jechaa jiranii saniifuu kana hundaa garuu rabbiin warra isaaniitis rahmata warra isaaniitis rabbiin sabri haa kennuufi ijoolleen tun tan duute egaa nu hundarraa duute nullee sabri rabbiin haa kennu akkasumatti isaanillee jannatul firdawsii rabbiin haa qananiisu rabbiin haa araaramu dilii isaan godhu hunda rabbiin biraa dabruufi kan ammoo gubatanii mana hospitaalaa jira rabbiin haa fayyisuun isin jaa egaa ilmaa Oromoo biyya Yaman kana keessa qofa osoo hin taane asuma dhiyootanillee miidiyaan Somaalee keessaa kan qabdu miidiyaan Somaaleedha keessattuu Somalilaandii keessatti uummanni Oromoodha nu hiraarsanii jiranii sadaqaa kadhachuudhaan yookaan ammoo masgiida dura taa'anii sadaqaa kadhachuudhaan nu hiraarsanii jiranii uummata Oromoo sanfirraa baasuu qabnaa jaanii miidiyaa irratti dabarsanii keessattuu uummata Oromoo irratti xiyyeeffatanii jechuudha maaliif kana godhan akka nama Somaalee keessa turetti tiin isinima kana Somaalee keessatti duratti irraa hanga ammaa uummanni Oromoo kabajaan qabu jecha keessatti ni tumamaa dhalaan Oromoo ni daffaramti nama kudhanfaan itti taphatanii itti darbanii namni abbaa kanaa jee dubbatu hin jiru jechuudha. Saniifuu lammiin Oromoodha Yaman keessa qofa osoo hin taane mana Suudii Arabiyaattis yookaan ammoo Suudii keessattis rakkachaa jirti jechuudha. Rakkoo kana kan baasu kan furmaata itti godhu yoon fi uummanni kun seeraan ala ta'ee waraqaa yoonni kan qabaanne taate mootummaan Itoophiyaadha dhuguma yoon fi mootummaan an mootummaa jee jiru an mootummaa keessanii jee kan nuun jechu jiru kun ummata biyya nama kana keessa mana hidhaa kana keessa rakkachaa jiru mana hidhaa kana keessa dararamaa jiru kara biyya isaa deebisuun isa qabdi jechuudha saniifu waan mootummaa biyya biraa komonnuuf tasan wanni takka illee hin jirtu jechuudha sababni Oromoon akka itti hoolaan abbaa gaarii qabu duma ala kaayirra faa jettee jechuudha yoon fi abbaa gaarii qabaatte hoolaan duma ala kaayee hunkaan ammoo eegee isaa ala kaayee tirafa gaafa waraabessi dhufe abbaa santu irraa kolate hunkaan ammoo abbaa santu irraa dhoorkaa jechuudha saniifuu mootummaan kun yoon fi dhugumaan mootummaa ta'e lubbuun Oromoodhaa dilli kun yoon fi isa kan hin naasisne taate dhugumaan mootummaa Oromootii bite jechuudha isaatu jaaga akka inni jawuttiin isiniimu jira
mootummaa keessanii jaa. Akkasumatti namni hedduullee mootummaan kun mootummaa Oromootii jaa. Saniifuu yoo dhugumaan mootummaa Oromoo taate viidiyoon ati arraan tana argite kun yoonii fi kan si mararre kan cal jettu taate dhugumaan ati ilma hiyyeessaa yookaan ammoo akka makmaaktee paarlamaanaa gubbaa teessee an ilma hiyyeessaati haatiti hiyyeessana guddistee firaashaa irra rafnu hin qabnu kumbuloo yookaan ammoo birdilibsi takkarraa lafuu ture jettee akka makmaaksa namaa gootu sanitti ijoolleen arraan tana mana hidhaa kana keessa gubattees akkasumatti akkuma keetii sanitti akka ilma hiyyeessaa taate hin dagachuu hin qabdu jechuudha. Saniifuu ijoollee Suudii keessa jirtuuf kana hunda biyya kee biyya deebistee akka furmaata itti gootu kabajaan si gaafadha jechuudha. Yoo dhugumaan mootummaa taate gaa Oromoon mootummaan qabdu garuu inni mootummaa keessanii jechaa jira akkas jechuudha. Akkasumatti kan lammadaa uummanni Oromoo biyya biraa jiru sagalee uummata Oromoo biyya namaa kana keessa rakkachuu jiru akka taataniif sababni kan biyya duu jiruu fi kan biyya namaa keessa rakkachuu jirus tokko waan ta'eef jechuudha. Sunis ilma Oromooti, kunis ilma Oromooti jechuudha. Saniifuu rakkoon biyya Yaman keessatti deemaa jirtu rakkoo hedduudha jechuudha. Kan miidiyaa irratti himuu hin taane. Fakkeenyaaf nageenya keenyaaf kan himuu hin taane hedduutu jira jechuudha. As magaalaa Yaman sanaa keessatti qofa osoo hin taane akkasumatti Maaribii fi kanneen kana fakkaatan Adanii fi kana kanatti uummanni Oromoo rakkatee akka karaa Suudii hin deemne karaan hin jiru akka biyyatti hin deebine baay'een hin jiru akka yoonni hin gargaarre yoonni hin jirtu jechuudha. Rakkina hedduu keessa galan kaartoonarra galan kun sadaqaa kadhatee nyaata akkasuma radaa fi kanneen kana fakkaatan nama hedduutu makiinaan dhoyitee hospitaala ciisaa jira jechuudha. Saniifuu uummanni Oromoo addunyaarra jiru waan biraa yoo nuuf daddabdan akka sagalee taataniif waan biraa yoo nuuf daddabdan akka uummata rakkachaa jiru kana sagalee taataniif waan biraa deebitu waan biraa silaayis gaa biyya namaa jirtan isinis biyyi walirra caalte yookaan ammoo firiidam walirra qabdi malee biitis hin jirtanis biyya namaati waan biraa deebite jechuudha. Kan lammadaa ammaasii hayyoota Oromootiif dhaamsaan han qaba akka nama wallaalaa akka hangaan beekumsa qabutti hadaraa Oromummaa hadaraa uummata Oromoodha hadaraa Rabbii sodaattanii saniin hadaraa amantii itti amantanii saniin uummata Oromootiif furmaata lafa kaa aangoo keessanii fiigoo osoo hin taane uummata Oromoo bulchuu deemtaniiti uummata Oromoo kana boochi keessaa baasaa akka nama beekumsa qabuutiin uummata Oromoo kana beekumsa boochi keessaa baasaa amataa gadaa abbaan kiyya bo'aa ture akaakayyoon kiyya bo'aa ture abaabayyoon kiyya bo'aa ture arraan tanaan illee bo'aatiin jira jechuudha. Ilmi kiyyaas akka bo'oonfadhu saniif akka beekumsa qabdanii beekumsa san itti dhaadattee yookaan kaan ammoo qooma itti dhiibdee deemuu osoo hin taane hawaasa keetiif beekumsa qabdu san fayyadi jechuudha. Hawaasa keetiif beekumsa qabdu san ilaa fi ilaameedhaan walitti dhuftanii paartii kana osoo hin jenne hawaasa keessaniif hojjechuun isinirratti dirqama jechuudha. Paartii bilisiginnaa taatu, paartii kaafaa'oo taatu, paartii abaawaa taatu, paartiin hundinuu miseensa abbaa fedhe ta'e garuu hawaasa keessan paartii keessan dura hawaasa keessan dursuun isinirratti dirqama. Hayyootaaf wanni hin dhaabu. Kan profeesaraa, kan doktoraa, kan injiinaraa, kanneen kana fakkaatan kan barsiisaatiif kun hundinuu hawaasa kee yoo sirnaan kan hin barsiifne ta'e hawaasni kee kufaa ta'a jechuudha. Hawaasa kee yoo barsiisaa taate sirnaan barsiiftee sirnaan waan barsiistu san hin ibsineef yoo nufi kan ta'e hawaasni kee donqoroo yookiin kaan ammoo wallaalaa ta'a jechuudha. Akkasumatti injineera taate yoo injineerummaa baratte san biyya keetiif kan hin fayyadne yookiin kaan ammoo biyya keetiif waan baratte san injineerummaa ijaarmee adda addaa yookiin kaan ammoo ijaarsa adda addaa biyya keetiif hin jaarre kan yoo nufi kan biyya keetiif hin jaarre biyyi teessuun guddattee jijjiirama fiddu jechuudha. Akkasumatti doktora taate haadha kee yookiin kaan ammoo haadha hiyyeessaa tan da'uudhaan rakkachuu jirtu kan hospitaala Finfinneetii fi hospitaala garaagaraa dhuftee afaan Oromoo wallaaluuf rakkachaa jirtu san yoo nufi hin gargaarreetii arraan tanaa barnoota baratte sanii hawaasa keessa yoo nufi kan hin gargaarre hawaasa keessa jalatti hawaasa keessan keessatti gabbuutee yoo nufi kan hin gargaarre taate barnoonni keessuun zeeroodha jechuudha. Fakkeenyi anaa si caalaa jechuudha. Ana kan yaada kana si ibsutu si caala yoo nufi kan hin
ittiin daleeni taate. Akkasumatti xiinxalaa siyaasaa taatee Oromoodhaaf ibsa baasaa oloo osoo hin taane Oromoodhaan akkana ta'a Oromoo akkana ta'a osoo hin taane Oromoon akkana ta'uu qabdii jettanii irra walii galuu qabdanii jechuudha. Akkasumatti paartiilee siyaasaa anaas si caalaa anaas si beekaa osoo hin taane wal hiluu fi wal dararuu osoo hin taane dantaa Oromoo duursitanii dantaa keessanichi dhiistanii biddeenuma duratti hiyyummaa keessaa baatanii yookaan kaan ammoo baadiyyee nyaachuuf jirtan san arraan tanee fi aangoo harkattaniis biddeenuma san yaadachaa yookaan kaan ammoo ibduuba deebitanii yaada keessan ibduuba deebistanii hawaasa Oromootiif dalaguun isin irratti dirqama jechuudha. Paartiileen siyaasaa hundinuu wal komachuu fi wal himachuu osoo hin taane ilaa fi ilaameedhaan wajji dalaguun isin irratti dirqama. Akkasumatti tokko kan lammadaa poolisii naannoo Oromiyaa tiif waliin daamu. Poolisii naannoo Oromiyaa nama hiraarsitee yookaan ammoo nama darartee nama rasaasatti dhooyitee nama biyyarraa baastee akkanatti galaana hiraata galaana laaqana qurxummii galaana yookaan ammoo qurxummii hiraata qurxummii laaqana qurxummii uummata Oromoo godhoo osoo hin taane hawaasaaf dalaguun sirriitti dirqama paartiif dalaguu osoo hin taane. Paartiin PP ni deemti ni dhufti ni deemti. Kaafaa'uun ni dhufa ni deemti. Aabaa'uun ni dhufa ni deemti. Garuu ati maali? Ummata jechuudha. Ati ummata. Akkasumatti waraanni bilisummaa Oromoollee ummata. Ummata keessaa bee ummataaf qabbana keessa galuu jira. Ummataaf rasaasa dha'uu jira. Ummataaf falmachaa jira jechuudha. Kana godhuun nuti dirqama. Akkasumatti miidiyaan Oromoon qabdu. Sagalee ummata isaa biyya jirraa gabaasuun isinirratti dirqama. Yoo namni tokko kan rakkachuu jiraate taate biyya namaa keessatti buusii buustanii goofandii bantanii fi akka gargaartan. Sababni kan biyya gargaaramuu qabuu fi kaasii gargaaramuu qabus waan tokko ta'eef jecha. Fakkeenyaaf Habashootaa fi warreen Somaalotaa kana yoo ni fudhatan biyya fadhee keessa maaliif hin taane namni isaanii tokko yoo kan rakkatee taate goofandii bananii fi gargaaranii jechuudha. Saniifuu kanaan yoo ni ol bira jiraanne namni tokkollee kan nuti uffachuu danda'u hin jiru jechuudha. Saniifuu warreen arraan tana mana hidhaa keessatti wareegame hedduu nagaddisiisan hedduu haati isaanii hedduu nagaddisiise haati isaanii jireenya yoomnaa dhufaa yookaan kaan ammoo jireenya isaa ijjiiree yoom dhufaa jetteeti eeggachaa jirti. Garuu gaafa duutee dhageessu hedduu nama gaddisiisan duutee karaa keenya isarraa dhufne isatti deebina. Saniifuu waan goonu takka hin jiru rabbiin rahmataa godhuufi warreen ammoo gubatanii hospitaala jiranis rabbiin madaa'inaa godhuufi waan amma booda jirus waan biyya kana keessa jiruuf jecha duraa fi duubaaniin isiniif ibsa yookaan kaan ammoo isiniif gabaasa. Nagayaan naa turaa hanga fiidiyoo biraa wal agarutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.